Mirgi hadaan arga jiru jaan. Dhugaadha dubbii dhugaati. Sagantaan teenya xumurarra geessee jirti. Amma namni isin afeeru itti gaafatamummaan islaamummaa keessatti maal fakkaatti? Itti gaafatamummaa hoggaa jaan dura taa'ummaa jechuun beeka namni hundini. Abbaan qabeenyaa qabeenya isaa irratti itti gaafatama. Abbaan ilmaanii ilmaan isaa irratti itti gaafatama. Namuu itti gaafatama waan ta'eef namni nama isinii dhiyeessu miseensa TV Hamilton yookaan lafee duwidaa Hamilton nama Hamilton harka lamaaniin qabee ittuman du'a waan itti cichan ittuma cichan jee qabee hanga ammaatti guyyaa ni dhaabbatirraa qabee oofu jiru المنشد والمفكر الداعي المحبوب عند الكل رايا أبا مجا تنتلا سياساتي سي أبا نشيداتي سي قبصاواسي رايا أبا مجا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا نيجي نقول أنا فرتك من قبو شيخ أمين درج لان سناتاتي يا كغاريتي كان جلقبا أني غافي داني جلقبا يروحون دغافة هذا منان جلنا غافي دبي أرجتو والجينا رتا أمي كوني والجي تكفى غافة إني هندا أتا أمي إني كون والجيم بور تأمودي ممو والجي هالراكي ستداوي تيم والجي بوري إسار راكنا وننجت شو بربادف والجي الإسلام والجي خرادي ما يتجورا مميتي والجي إساج كمانا كأمو جت شو في التايم نوفي ساعتي أفريف ولا كذا ساعتي أفريف ولا كذا والجي إسلاماتي وانتايف إسا خرادي ما يلتجوراني مال والجيين رفو والجي حتى تأم والجيين رفو حتى تأما كوني أكا غافتيس أكا هجي مناتيس نمني أبرتون بربادا كلام مفا واني دوبرتين إرماتيف لتكاتك تتبقى دمباو هاوان كينيا إيه سرقاني غافي دماليف جنان جريكو يوولي غلن مانا كيسا وانجري نما توجه ربين قفا بيكا undi keessa nu beeytuuf kolfitanila gaaf tokko gandi tokko ka'ee dabalachuu waan jedhu jalqabe jedhan dabala faalixanu jarri suni jettee dabalachuu jettee wal ijaartee ganda keessatti gudii goote ijaarmaya ajaa'iba tokko ijaartee nam tokko hin beeku mana keessa biyyi ibiddarra bula yeroo gabba'u naan qaalichi dhufee kunis imaamani maali jireenyan qaboo adiraa waa'ee kutubaa waa'ee haadha manaa khaxabaa maree qaalichi aan du'eenoo leedaadha qaala itti ibiddarra na bulchee ta'ee haati manaa kootii inni kun dhufeetti naan waatu jira jedhanii qaalichi kutubaa qopheeffatanii ol ba'anii madarakee irratti ol ba'anii yaa jara keenya jedhan jennaanii mee namni dubartii mana keessaa aazaa goote ol ka'aa jedhanii jennaan namni hundi ol ka'e akka jiru ganda sana keessatti waan jarree irratti walii galammo waan ajaa'ibaati ol ka'e manni hundi ol ka'e jennaan namichi tokko qofittiin taa'e teenyaan biyyi guutuun gara isaatti galagalee kan isaa kun dinqiidha warra dinqii qaba akkamitti biyya guutuu keessaa hafee jedhanii itti siqanii maali akkuma saaliyaa wayiitii haati manaa keetii maali jedhee muka mooyyeetiin duwidana kuttee nanan ka'uu dadhabee ka'uu dadhabee citaa jira malee maal saanii hamaadha kan koo irra caalaadha malee manaa beeku dhabe malee duwidi koo takka jirutti jiraafan ol ka'uu dadhabee egaa bakka kanatti yoo jaran hirmaachisin yoo jarri kun yeroonis immoo waan inni hojjetaa jiru argaa jirtan jara ol babaasuu waan jedhamu tokko jira ogumaata isiin amma fakkeenyaaf walga'ii liigii ani naannigan jedha utuu sila akka kootiitti afaan oromoo yoo godhinaan jettani naanniga du'aataaf ulamootaan jedha haroo walitti qabamaa jechuudha naannigni kun bakka bakkaa walitti yaa'a namni gammoojjii Harargee taa'e beeka naanniga jechuun namni beeku nama gammoojjii Harargee taa'e beeka bakka galaanni bakka hundaa walitti yaa'u naanniga qotamaaf naanniga qophaa'e sanatti gayyaa yeroo gayyaa san achitti walitti qabamee achi biyyi dhugee irraa fayyadama kanaafi utuu sila naanniga ulamaatii fi du'aatotaa jedhanii irra figa liigii namaan galu raabixaa amma afaan arabaa beeku qofa beeka kanaa jennaan daka sana bu'ee asoosaadhaa hamma dhaqee jijjigaa ga'utti nama ulaa nama haadha dha'u waan jedhamuun ergaa dabarfadha kan biraa
maal namarraa barbaachisaa gumaata isaa nu namni harkaana qofa gad dhaabee lafaa qabu bolokeettiidhuma tokko ta'anii as dhiyaachuudha malee waa biraa waan barbaachisan qabu. Ani idaara kana keessaa bolokeetii tokko yoon ta'e dhufe ulaa kana tokko nan cufaa jedhee namni hundi nuuf qopheessuudha. Yoo namni kun hundi isaa wal ga'ee hin godhin rabbii jinniidhaanis diiniin kaddamata rabbii waan isa nama isa gabbaru hin dhabne. Gaafa ergamaan rabbii alayhi salaatu wassalaam ganda ummi macbad gahu namni oduu dhufee hime namaa miti lallabaatu lallabee jedha dabub karaa makkaatiin dhufe. جزى الله رب الناس خير جزائه رفيقين حلا خيمتي أم معبدي هما نزل بالبر وارتهلا به ويا فوز من أمسى رفيق محمد ودوسنا نمني دبته نمامتي قمات سابعتي رأيني قود ساتي ربي ونما نما إسادابت طولا سالفا قبا وان حفوهن قمني أيضا كينيا يرو إن شيء من سلا دورتها رو منان جرينا جرد maaliif jennaani yeroo dhuma durataa jedhanii akka tokko fufurdanna keessa keenya tokko afaaniin fayyadu dubbachuu dadhabni harkaan jenna akka iraqil akka akkana nu jalaan taane la dubbisatti nu eegaati ergannoodhaaf ani mataa kootiif ani eessattuu ergamuudhaaf qophiidha lajnaa ulamaa baga dhaabatee kan facaafanne hamargu ijji nagaa walloo arguun siniin jira. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu. Adara boleessa maaliif taata gowwaa karaa guddaa dhiiftee maamarsita bowwaa jahannama keessaa toon qabdu quwwaa khaalika kee malee maaltirraa si dhowwaa daddafii toobadhuu gara isaa deebii astaghfirullah alcaziima lilaahi. توبدا أمة نبي رحمته وتون دنكر من بلبل توبته لكن هدا كوتين يات فكاتا سعن قبابته عدو لتاكاتا فسان دنته والجبان جباته دنيا داف مراتا فإنا لله أستغفر الله العظيم لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منشد خنين انجيسن نكجيب سيبني رايا بامجا اغلطو موجا